Irreechi irree keenya akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan warreen kalaa televezyiinii OBS fi chaanaala Kookeshoo nu daawwattan baga ayyaana irreechaa kan waggaa kanaatiin isin geenna. Akkuma gartan gaa keessummoonni keenya warreen dheenyatti sirba tokko sirba irreechaa sirba bareedaa hojjetan keessummaa ta'anii isaanis na bira jiranii keessummoota kiyya qabadheen dura turtii gaarii ayyaana gaarii isin haa ta'u. Hayyeegaa kuwaan isinii ibsa keessummoonni keenya dhufanii jiranii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan beekna. Sirba keessumaa kan irreechaa hedduu isinii jaalatamee jira. Waan gaarii dalaydhan galatooma durarratti. Hayyee isinii dhaggeeffataniif galatooma. Ayyeema eenyuudhaan jalqabaa cimdeessaa artiist cimdeessaa ayyalagaa namni ni beekin beetii yaada. Sirboota adda addaatiin beekama keessumaa ugaa dheenyatti sirba irreechaa isaa gareedhaan hojjetanitti argitanii jirtanii mee cimdeessiif ibsuu durarratti. Ani Weellisaa Cimdeessaa Ayyalaan jedhama. Ogeessa kaameraallee egaa sakaan hin beektudha yaada baay'een keessanii. Ogummaan kee baay'ee. Waa baay'een ololoollee idaloollee ogeessa kaameraati editara halluus akkas waan kana hunda of dandeenye hojjenna. Egaa baay'ee isaa immoo gaammannuun beekaa. Ayyee abaatiif ibsi. Ayyee ani Weellisaa Firoomsa Masfanii jedhama. Kanaan dura hojii baay'een hojjechaa ture. Weelluun dura hojjete mata dureen isaa Gungume kan jedhu. Kan itti aanu immoo Shaggaritti Gallaadha. Asumaan Gallaa jedha. Ayyee beetis. Ayyeen Weellisaa Gurmee Buzuraan jedhama. Namoonni karaa garaagaraatiin nu beektu kan nu beeknis akka nu bartanii hojiiwwan garaagaraa hojjechuun tureyaanis sirbi koo inni jalqabaa na iyyaafadhu jedha. Inni itti aanu waatuu wayii jedha. Amma immoo sirba irreechaatiin isinii dhufnee jirra jechuun barbaada. Baga nagaan dhufte. Ayyee. Ayyee ani Weellisaa Mooyiraa Darajjeen jedhama. Kanaan dura gara aartii kana dhufe akkasumas hojiilee aadaa hojjechuudhaaf gara fuuldura kanatti qophiin qaba. Isinillee waan intervii kana nu waamtanii nu keessummeessuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Hayyee isin galatoomaa isiniin jenna gaa irreechi maal fakkaata Cimdeessa? Irreechi gaa Oromoo biratti gaaffii man qabu irra deebinee dubbachuuf yoo ta'e malee irreechi hunda keenyaaf ifa eenyummaa keenyaa tokkummaa keenyaa maalummaa keenya iddootti ibsannudha iddootti saba keenya guutuu godinaalee Oromiyaa guutuu wajjin itti wal arginudha. Irreechi bakka itti eenyummaa kee ibsitu bakka itti sabboonummaan kee mul'atu bakka itti dhugaan Oromoo ifa bahu bakka itti dhugaan Oromoo jechuun eenyummaan Oromoo addunyaatti beeksifamu. Isa kana gaara deebinee uummatatti himuuf miti uummanni nu caala beeka. Irreechi waan hunda keenyadha. Tokkummaa keenya bareedina miidhagina keenya. Isa kana jedheetan yaada. Mee irreechi tun darbe akkam yaadata? Irreechi darbe gaa inni dura darbe bara baratti yerootti garaagarummaa qaba. Innaan sin jedhu yeroo tokko koronaa yeroo tokko waan biroo jedhamaatu haalli daangeffamaa ture. Isuma sanayyuu ta'ee uummanni keenya gama danda'uun isa koronaas akka ta'es ta'ee akka yeroo dhorkamus akkuma ta'ee osoon irreeffatiin hin hafne dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jennaan namni dhibichayyuu waa'ee dhibichaa yaadne yeroo bara koronaa sanas maaliif jennaan hawwii guddaa qaba bara irreecha kan irratti wal arguuf dhufee irreeffachuuf eenyummaa isaa waan baay'ee tachitti wanteedha waan ta'eef eenyummaa keechitti argatta waan baay'ee aadaa kee guutuu achitti argatta. Maal jedhee sittum sana uummata ana caala uummanni hin beekadhee yaada. Isa kanaatiif waa'ee fayyaa sanarra namni yeroo irreecha jedhu hin beekta amma gaafa jala bultiin irreechi gahee torbee tokko torbee lama dura ta'u uummanni miira akkamii keessa akka galu kun sooshaal miidiyaa irratti akkuma argitu waan baay'ee arginaa miire uummanni ammayyuu qophii sagantaa kana dura durseetti qophaa'eera baay'ee uummanni artistoota caala uummanni kaanu kanaatiifuu kallattii jirtan mararraa Oromoon kottaatii irreeffadhaa. Irreechi eenyummaa keenya tokkummaa keenya bareedina keenya miidhagina keenya iddootti addunyaa irratti mul'ifannu waan ta'eef irraa hafiinaa irreechi bara kana irreecha kan nagaa kan milkii nuuf haa ta'u jedha. Hayyee galatoom. Mee irreecha kamitti ibsita? Akkuma inni dubbate irreechi iddoo godinaalee garaagaraatti walitti dhufee Oromoon itti wal gahee aadaa ofii eenyummaa ofii itti ibsatudha. Iddoo irreecha kallattii hundaan waan godinaalee aadaa isaa eenyummaa isaa iddoo itti ibsatee
addunyaatti beeksisuudhaaf tattaafatudha. Baga bacaqii bannaa baatanii bogaa birraa geessanii irreecha geessanii jedhani. Ayyee gaarii meeshaa irreecha kamitti ibsitan sirraa hin eegalle. Ayyee kan irreecha hunduu dubbataniiru waan muraasan dubbadhaanis Oromoo caalaa yookiin uummata caalaan beeku hagam beekuun dubbadha. Irreechi jechuun nageenya gaafa jedhamu Oromoon malkaa fi tulluutti bee gaafa irreecha biyya keenya nagaa godhi jedhee nagaa labsata. Irreecha jechuun tokkummaadha. Irreecha jechuun bareedina. Waa'ee kana caalaa waan baay'ee ibsuun hin danda'ama garuu Oromoon kana hundaa ni beeka waan ta'eef baga jala bultii irreechaa keessan jechuun barbaada. Hayyee irreecha kamitti ibsita? Ayyeegaa irreecha jechuun aadaa Oromoo keessaa isa guddaadha irreechi. Akkasumas irreecha jechuun irreechi iddoo tokkummaati, iddoo jaalalaati. Uummanni Oromoo tokkummaadhaan dhufee irreecha irreeffatee waaqa isaa kadhatee kan galudha. Waaqa kadhachuu jechuun immoo ayyaantummaa guddaadha. Akka yaada kiyyaatti jechuudha. Ammas uummanni Oromoo inni kaabaa inni kibbaa inni hundumtuu tokkummaan dhufee irreecha kana iddoo jaalalaa isaa kana itti ibsatee akka kabajee galu jechuu barbaada. Hayyee gaarii dhagaa hordoftoota daawwattoota keenya qophii irreechaa tan istuudiyoo OBS tan magaalaa Finfinnee irraa isinii dabarsaa jiru tana fakkaanne. Keessumoonni keenya warreen kilipoota isaanii argaa jirtan dheenyatti sirboota irreechaa bareedaa Oromoo hojjeta keessaa tokko mee sirba keessa booda bal'inaan itti deebina. Erga wal arguun keenyan oolamin mee sirboottan keessan kan durarraa haasnu haga ammaa cimdeessaan sirbulee qabda. Ano kilippii kana baay'een qaba. Baay'ee hojii gamtaayyuu kan inni ijoollee isaan kun egaa ijoolletu makootachuu hin danda'a. Walumanani of jalatti kallattii hundaarraa walitti qabeedhaan kallattii hundaati irra qabee beekta. Kallattiin nama hin jiru kun inni kaan salaala inni kaan hamboo inni kaan gara kutaa garaa walitti fannii achirratti wanni nu faarsunis tokkummaadha. Jechuun irreechi nageenya tokkummaadha jechaa waan biraa wanti hin jennu beekte maal inni jennaan waan biraa of keessaa hin qabu kutaa garaa garaa walitti baane jaalalaan dhufnee waan kana hojjennu gammachuudha. Irreechaatti deebina mee sirboota kee haa dur. Sirboonni koo haga ammaa mee sirboota meeqa qabda? Anu xiqqoo ishii haga 10 akkasin ta'uu laata. Kilipoota. Tole. Akka kanan taadhee yaada gamtaadhaan baay'een qaba dhuunfaadhaanis baay'een qaba. Garuu eegaan si arga waan isin osoo sin gaafanne dabarre akka gammana si boojjifte sirba yaadama tokko hedduu kanatti toluu jira takka akka malee si boojjifte kame. Kame laata sirba ala sirbatu sirba lama sadii wayii jira tokko namaatiif hin hojjedhe sirba kana la durseeyyuu. Seera namaarratti namaatiif namumaaf hin hojjedheeni naa hojjedhennaan namni sun hojjechuu dadhabe. Tole. Hojjechuu dadhabnaan an hojjedhe deebiseen. Meelaati si sirba. Sagam laata asii fajjechuu kee kan jedhu ta'ee lama jira mala. Asii fajjechuu kee as fakkeessa achi lakkii bitintiruu kee akka gaafa machi. Osoo si abda doomaaf natti taata michi deddeemuun mucucaatte akkan seenne dachee maaf nagantaa anoo naman ganuu goobuma koo kanaan si amanuu wayya jedheen sis gorfadhee erga diddee anis falanna boo marre waansaa mala wallaalee marre waansaa mala wallaalee marre waansaa. Sikajeelchuuf dadhabe yaale sikajeelchuuf dadhabe yaale akkamiin ana hormisiif chaale jedha. Sirba jaalalaa ajaa'iba. Namaaf hin hojjedhe ture namni sun dadhabnaan lakkima waliin qabatu namoonni akkas jedhu garuu atis bitee garuu tokkos jira beektaa akka caraatee wal keessa wanti sirboota mana ni hojjedhutu gara jaalalaa kanatti deemu kan beeku. Walaloo kanatu naa dhufatee naan galle beektaa walaloo jaalalaa kan amma tokko beektaa gulantaa ulfinaa jedha. Gulantaa ulfinaa kawaajjiin gadhaabne digdee deemtaa jedhee. Awasi shahakine gulanta ulfnaha kawadin gadamne digde demta jede awansi shahakine
ganama duraatiin waada siif seene osoo numaa jettu nasii malee hin qabne barbaadetiin nabee kasirra naafaantu jubbuun himimmaan koo ziniiftu dardoo sirbi jaalalaati walaloo sachina jalaa deemtiin walaloo jaalalaa kana barreessi godha akkasuma jalaa dhufa kun qoratamuu qaba cimdees yeroo tokko studiyooti mas osoo hin gaafne kan inni dabarre sirba tokko dhageen ture sirbaan ijoollummaa yaada tokko sirbaa amma kabiraa eessaas harka seene sirba sun akkam goote sirba sana ayyee nasiruu keenya guddaa galatoomi baay'ee sirbicha baay'een jaalladha kan akka malka biraa akka kate illee hin beeku ani dura yeroo Ali Muhammad Diimaas taphatee ture beekte saawundii isaa audioodhaani dhaga'ee hedduun jaalladheen sirbicha yoo ilaaluun ofuma kooti saawundii riikardii godhadhin fi ko'ee galeen sagalees na waraaba waan ta'eef ofuma kootiiti riikardii godhadheen laallaan narraati bareede baay'ee namoonni illee warrummaan loqodicha danda'an jechuun loqoda dargeeti wal xiqqoon ulfaataa mire indee akkamitti akkas dandeesse hojjechuu dandeesse mee yaali mee minaan hin jedhan itti fufeennaan hin bareeda wani. Hanga gabbaastu. Hayyeegaa na of galchaa abbaan sirbaa maatiinsaa yoo saannaa eeyyaman remiksi godheetan baasadhe yaada. Gabanumaan eeyyaman gaafadha. Eeyyaman gaafadha. Koo garaan buhee barsiitti garamaa jabaatanaatti. Koo garaan buhee barsiitti garamaa jabaatanaatti. Guyyaan boorutu fagaattee gaiftaansa yoomne yaata. Guyyaan boorutu fagaattee gaiftaansa yoomne yaata. Namni gaaraan keessa maada akkamiin kolfee taphata. Namni gaaraan keessa maada akkamiin kolfee taphata. Sirgachuun natti ulfaatee samaa garaa na jabaatee. Sirgachuun natti ulfaatee samaa garaa na jabaatee. Ngoota kaafittiin si qabaa jaalallee yoona eeyyamtee. Ngoota kaafittiin si qabaa jaalallee yoona eeyyamtee. Baay'een jaalladha maal seetti nasiru ani ammayyuu hin qoonne malee jechuun eegginsa hundi isaa waraabee waggaa afur akkas tureera. Jechuun sirba nama jaalatamaa nama kabajamaa akka ta'e nan beeka. Gaafa hojii namaa tokko hojjettu immoo eeyyama namni tokko malee Oromoo kamiin muufachiisuu hin barbaadu maaliif jennaan tarii maatiinsaa mooraalii akka isaan tuqaman hin barbaadan. Yoo si hayyaman bareechi. Eeyyaman jennaan an kana booda sirbicha xumuruuf qophiidha. Muuziqaan isaa illee eegalamee jira. Akkasii hayyaman gaafattee jirta. Mee gara keetiin darba. Mee sirboota haga amma dura gadhiiste. Irreecha bal'inaan itti deebinaa. Akkamiin nu yaadachiisa? Sirba kanan dura jalqabee gungumee nafu kan jedhudha. Meerraa nu yaadachiisa? Gungumee nafu si waa madda gumaata qalbiina tasgabbeessita qalloo situ furmaata. Gungumee nafu si waa madda gumaata qalbiina tasgabbeessita qalloo situ furmaata qalloo situ furmaata. Hayyee qalloon argamteera. Hin barbaanne. Karittaan immoo shagaritti gallaadha. Hayyee. Shagaritti gallaa. Meerraa nu yaadachiisa? Akeenya keenni nama furma kaadannaa. Kottuu walii galee duudha jabeeffannaa. Gaarii sirba kee lammaffaadha jechuudha kun. Ka lammaffaadha. Akkami uummanni kam siiqee bala? Uummanni dhaggeeffataniiru garuu waanuma bareeda deebiidha. Koomenti isaantu kenna kan. Hayyee mee sirbootan kee hamma dura gadhiiste kan irreechaa kana dura akkamiin nu yaadachiista? Hayyee kaa sirboota tokko keessa sirba keekiyyaa badhaadhaa naa barreesse tokkoon dhiyeenya kana galakkise tokkoon isiniif jedha gubbaarraa keekiyyaadhaan isa summaan galatuun jechaanii. Karaa deemutti maltuun daandii dabe maraa heegutti marartuun miilaa cabee garaan na dadhabe. Karaa deemutti maltuun daandii dabe maraa heegutti marartuun miilaa cabee garaan na dadhabe. Beekaa lallabu jala ati hawwaattu addunyaa cinqe sagalee ati watwaattu warra hoduu qabu bunaan nugu hamiidha
Hoolaan gaafa qalaan argiti samiidha. Hoolaan gaafa qalaan argiti samiidha. Hoolaan gaafa qalaan argiti samiidha. Ammeenyaa hama gochi ammeenyaa jaba gara jabeenyaa mi'a akkamitti teenya. Waatu wayi hayyuu faanaa dhayi. Hedduu bareeda gaa'ii kan naan galle si galameeti. Sirba kana malee qabda. Qabaye. Ayyee meen yaadachiisas. Sirba jaalalaati. Jaalalaas Kan jalqaba kootti. Tole. Si uumera uumanii harka dhiqate waa tokkollee sirraa yooman bifate. Si uumera uumanii harka dhiqate waa tokkollee sirraa yooman bifate. Kan kee kun ajaa'iba gulummaa xiyya waanuma keen yaada halkanii guyyaa. Wanta jaalalli qabu mee maaltu qaba yaada keetiin hin baatamee deema maalan dadhaba yaada keetiin hin baatamee deema maalan dadhaba. Hedduu bareeda argamtee akka faarfamteetu argamte moo? Ganaadhaan argamte. Barbaadumaa jirti. Ayyee beekoo. Ayyee gaanii ammatti sirba tokko qofan qaba. Tole meerra nu yaadachiisi. Innis booreedha. Hawaasni akkas yaadatutti himime. Uummanni Oromoo kun booree baafachuudhaan beekama gootonni Oromoo durii. Tole. Innis maal jedhaa booreedha booree gootatu beeka diina qolachuu xiiqi morkate loolee mo'achuu jedha mata duree isaa. Hedduu bareeda. Ammas istiidiyoodhaan ni qabna garuu ni jirra ganaa hojjennaa. Yeroo dhiyootis haga dhiiftu ni jira jechuudha. Kana uummanni kamiin sii qaba. Waa'ee uummata Oromoo kana tokkummaa Oromoo kana kan Tokkummaan labsaa jetti. tokkummaan labsaa. Waan bareedaadha. Waan akkasii. Waan bareedaadha egaa hordoftoota daawwattoota keenya keessummoonni keenya kan qophii irreechaatiif gara istuudiyoo OBS dhufanii asirraa isinii dabarsaa jirru egaa qophiin teenya tana fakkaatti. Mee ijoo arroonni itti isin yaamee sirbaa jibbii tokko sirbaa irreechaa sirbaa ajaa'ibaa hojjetaniirtanii. Mee yaadni sirba kanaa akkamitti ka'ee walaloon eenyu mee seenaa sirba kanarraa eegallu hundeessa. Sirba kan akkatti eegalle yeroo baay'ee beekta namni keenya jechuun nummaan waa kummachuu qofa osoo hin taane gamtoomnee gamma kaminuu amantiidhaanis kutaadhaanis osuma addaan qoodamiini walitti dhufnee wal gaggaafachaa akka hidhamee gaafata akka dhukkuba dandeenya akkamsi yaalchisaa yoo dadhabne immoo waanuma dandeenyuun wal cinaa dhaabbannu innee eegalle gaafa hojii kana eegalle aga nama digdamaa mana akkas taana aga nama digdamaa akkas turre natti fakkaate ammallee kana gurupiin keenya banaadha jechuun amantiin qabu kutaan wal qooduu qabu maal hin qabu Oromoo qofa kan laallatu wannichi waan kana eegalle kana duras sirba irreechaa gamtaan kan hojjenne hin qabna weellistoota bebbeekamoo innaan siin jedhu isaan kun Injiraamire isaan kunis beekamoodha. Naan sadarkumaan namni wanti dhasa jedhudha malee. Kan kana dura hojjetanii jiran. Kun siif lama jaagama isuma sanayyuu fakkeenyicha namatu kaasee gusanayyuu ammas immoo dabalata akkuma kanaan maalan barbaadanii namni tokko ta'uurra lama yoo gaafa taate mukti tokko na arti malee bobaatu jedha jarri keenya. Maaliif gaafa wanti taate uummataafis ilaalcha uummataatiifis gaarii ta'anuufis immoo wal qabannee wanti inni guddina jajjabina nuu ta'a laata isa jedhu yaanneetu kan kaane yoo rabbi jedhe immoo ammas fuulduratti malee duubatti hin deebinu nun kan barbaannu tokko immoo manni kamitti isin qeebale sirba kana bareeda baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf jechuun akkaatuma nun taane sun hundi isaan uummata gammachiiseera dhugaa dubbachuudhaaf akkaatuma nun huccoo dhisiifannee akkas ta'u cinaa dhaabbanne kun uummata gammachiiseera maaliif jennaan ammallee nun amma itti fufuunsa irra jirra gurupiin keenya banaadha xiqqaa guddaan jedhu beekaa wallaalan jedhu ammallee gareen biraatiin dhufee isin makamee aadaa isin waliin guddisuu danda'a baay'ee hin dandeenye maaliif jennaan kaayyoon nuni qabnu kaayyoon guruppichaa waan biraaf osoo hin taane osoo danda'ameeti abbootiin qabeenyaa keenya yeroo baay'ee waan kanarratti wanti jechuun barbaadan malee saappoortii nu godhanii uummata beela'eeyyuu deemnee waan ta'e goonee bira dhaaban amma fakkeenyaaf yeroo darbe beela iddoo noorratti raawwataa wanti ta'aa ture hin beeknaami. Gurupiin kun waan kana deemee abbootii qabeenyaallee gaafatee fuulduratti kaayyoon keenya kana kaayyoodha inni kuni ammaaf hojiitti ni reefee galle. Amma booranatti yeroo darbe waan raawwatamaa ture sun beelli bu'aa sun ture sun gurupiin kun
abbootii qabeenyaa deemee waa gaafatee waa irraa fuudhee uummata kana fiigee qaqqabsiisuu humna qaba. Yaada qabna malee egaa artistiin hin beekta. Waan addaa waan itti qabnu waan ittiin arganne kanuma ittiin dalagan dhugaa dubbachuudhaaf. Nun amma yaadichi kan qabnu kana asumaan carraa kanaan abbootiin qabeenyaa nu cinaa dhaabbatanii hojjechuu barbaada akka isin iyyaafatan. Nu waan biraaf osoo hin taane waan dhuunfaa keenya irra oolfachuuf osoo hin taane rakkoo akkasii darbee darbee sumatti mudata beekamaadha. Godinaaleen keenya galata rabbii Oromiyaan bal'oodha. Osoo waan tokko immoo osoo hin ta'in itti yaadda malee eegga ta'een booda daftee waa murteessuun ni ulfaata. Itti qophoofnee waan kana hin teenne yeroo biraatiifu dadhabaa keenya rakkataa keenya cinaa guruppiin kun dhaabbachuuf qophii qaba waan ta'eef abbaan qabeenyaa nu bira dhaabbate waan kana ta'u uummata gargaareeti. Isa jedhuudhaaf kana kaafne isa kanaafuu walitti nu qaba sirba kana akkasitiin hojjenne uummata keenya biratti. Garee keessan kanaatu sirba kana hojjetee jechuudha. Maaliif akkasii jennu amma warri maanii kun amma kilippii kanarra argamnu kanatu baasiin ofuma keenyaa baafne baasee qaama biraas hin hirmaachifne ofuma keenyaa baafne namni ta'e hin jiru. Guruppichas ispoonsaran goosifne maaliif seete calqaba kanaa miire calqaba irratti namoota kana godhite jechuun xiqqoo waan ulfaattuufi ofii keenya hojii kana hojjennee uummata amansiifne amma dandeenyuun kana hojjennee isatti aanu immoo waliin teenyee mari'annee waan barbaachisu waan namni akkaataatti filatamee waan yaada sana mariisisuu danda'u itti gaafatamummaa itti aanaa waan kanaan sadarkaa akkasiitiin keenye gara fuulduraatti deemnee qophii qabna. Isa kana rabbi nu haa gargaaru. Ganna bacakii baanee booqa birraan nu gahee kan bara kanaa geenye bara dhuftuun nu gahee. Ganna bacakii baanee booqa birraan nu gahee kan bara kanaa geenye bara dhuftuun nu gahee. Lootuu lootee gubaan gubatiin. Waaqnu kennite nurraan fudhatii. Akkasi. Hedduu bareeda meetoo sirbaa keessan kan irreechaa kan uummanni akkamitti isinii fudhate walaloo fi daloo eenyu isinii barreesse waa'ee sirbichaa maal nuun jette? Sirba irreechaa kana jalqabaa cimdeessadha kamanii akka hojjennu taasise akka hojjennu guruppii kana akka uumamus kan jalqabee isa cimdeessadha jechuudha. Kanaafi tokkummaanii asii tokkummaa yoo cibsine uummanni bal'aa kunis tokkoomaa jechuudha. Weellisaan aartiin kan uummataati. Aartistiin uummata qaba. Uummanni immoo weellisaa qaba jechuudha. Kanaaf weellisaan kana uummataati. Uummanni weellisaa qaba. Kanaaf tokkummaa uummataati irratti hojjechuudhaaf guruppii kana hojii irreechaa kana tokkoomnee akka goonu cimdeessatu akka jalqabnu taasise. Jalqaba yeroo jalqabnus isatu waa hunda mijeessee jechuudha. Waa hunda hoggaansiin jedhu jalqaba akka jammaramu yeedaloo jalqabeetu akka waan sun xumuramu warroota miseensa kana walitti gurmeesse isatu walitti nu fidee akka hojiin kun tokko ta'u akka hojiin kun milkaa'ina hojii kanaatiif miseensi keenya akkuma argitan warroonni kilippii san keessatti agartanis miseensuma keenya jechuudha miseensa maatuma keenya. Kanaaf hojicha akka milkaa'u guruppuma waan mari'an waan hunda mari'annee ispoonsara gara biraatti hin arganne. Isinumaatu walitti wanna goggodhee hojjete. Numatu wanta hunda mijeesse. Gaariidha fuuldura waan gaarii kana caala koo hojjettan abdiin qabame bakka ati heetti sun akkamitti irraa nu yaadachiisa keessaa tiiktook irratti akka gaarii deemaa jira. Meerraa nu yaadachiise. Hangafa mootii ayyaana nooruu siin jenna irreecha barana bara kuufaaf kan gammachuu nuuf godhi hawaaq jennee si kadhanna. Bara kuufaaf kan gammachuu godhi hawaaq jennee si kadhanna. Hangafa mootii ayyaana nooruu siin jenna irreecha barana bara kuufaaf kan gammachuu nuuf godhi hawaaq jennee si kadhanna. Bara kuufaaf kan gammachuu nuuf godhi hawaaq jennee si kadhanna. Yaa keelloo yaa keelloo yaa keelloo yaa keelloo. Yaagello, 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 yaagello. Oo iddoo namatti tola. Mee akkamitti irraa nu yaadachiista sirba irreechaa kana? Sirbi irreechaa kun egaa haalli isaa haalli guruppii kana haalli intini keenya tiimota keenya kun akka itti ka'e dhimma sirbichaa inni ilaallatu ture.
yoo warra du'aa namni yoo nama jalaa du'ee nama sana faana deemnaa jenneeti ajandichi kan ka'e akkatti namni mataa walitti nu qabeessa namni mee kan hojjedhaa waan akkana hojjedhaa kan nuun jedhe nama aartii Oromoo yeroo hedduu jajjabeessuudhaan beekamu nama Maancee jedhamutu mataa jalqaba walitti nu qabe isaan booda gara marii keenyatti deemne istiidiyoo cimdeessatti marii eegallee akkuma marii eegalleen cimdeessaan ajandaa sirbichaa kana fide osoo sirbine osoo kana goone osoo guruupiidhaan sirbine hoo jedhee itti fufnee guruupicha keenya itti fufnee walaloof yeedaloos hundi keenya harkeecha qabna garuu irra caalaa kan barreesse Masfuu Gaaddisaati. Isatu barreessee isaan asumaan galatuun jechuun hin barbaada. Kara hundumaa nama uumaa ispoonsaran gaafanne haaluma jiru waan qabnuun wal gargaarreetuma hojicha kana sadarkaa kanarraa hin geenye jechuun barbaada. Hedduu bareedaadha meeroo yaadachiisu bakka teessu. Bakka hanuuritti citte yaa jabeeffannu irreecha Finfinnee manguddoonis dura ka'ee dargaggoonni ichisee sirbaan achi ga'ee. Bakka hanuuritti citte yaa jabeeffannu irreecha Finfinnee manguddoonis dura ba'ee dargaggoonni ichisee sirbaan achi ga'ee. Keelloo yaa keelloo waan baari'ee keelloo yaa keelloo irreechi dhufee keelloo yaa keelloo irreechi malkaa keelloo yaa keelloo Oromoon martuu keelloo yaa keelloo jiidha qabatee keelloo yaa keelloo gaafas wal argaa gaafas wal argaa gaafas wal argaa kana fakkaata. Gara darbee gara ejin dabre. Ayyee kaan waa'een guruubii kana baay'ee naaf seenaa guddaadha jechuudha. Innis maaliif jettan guyyaa kabajaa Haacaaluu Hundeessaatti ture. Achi deemnee bakka garaagaraadhaa walitti dhufnee isaanuma wajjin ijoolleen biraatis baay'ee jiru toora nama 20 taana. Maal gochuu qabna akkam maalirraa barbaada uummanni kun kan jennu tokko teenyetuma mari'an. Innis maal jedhan tokkummaadhaan waan tokko uummata kanaaf hojjechuu qabna jennee mari'an. Gaaf kana teenyee weellisaan cimdeessaa hin jiru. Isaan istiidiyoo keessaa itti mari'anne jennee gaafas dubbannee galle achi barii walitti dhufnee hin mari'anne sirba hojjechuu qabna jennee uffata irreechaa haala gaariidhaan uummanni kun waan boruuf iftaan waggaa dhuftu waan irraa baratee akkasitti tokkummaadhaan jaalalaan irreecha dhaqu ta'uu qabna jennee fakkeenya barannee ijoollee walitti waamne uffata kanallee ni hojjisiifannee hojii kanallee hojjechuu qabna jennee hojii kanallee ni hojjisi. Anaaf gurmiin kun Haacaaluu Hundeessaallee yeroo bara baraan na yaadachiisa. Sirbi kiyya kunillee Haacaaluu Hundeessaa na yaadachiisa jechuudha. Kanaaf akkanatti hojjennee ganaas waan guddaa hojjechuuf qophiitti jirra waan garaagaraa Oromoon tokkummaadhaan yoo jiraate waloon yoo deeme waloo yoo socho'e waloon yoo hojjete waa'ee gurmii keenya kana irratti illee namoonni baay'een hin ta'u gurmiin maal jedhanii waan kafaaf gochuu waa'ee barbaadanii turan garuu akkas osoo hin taane isin ni dandeenyaa jette nuti hin dandeenya waliin tokkoomnee hojii waa hojjechuu hin dandeenya kan jennu itti seenne gaariidha waan guddaa isinirraa eeyna mee atis bakka ati hedduu sanirraa nu yaadachiisi. Ho birraan gahee Oromoon ichisee malkaatti wal gahee. Ho birraan gahee Oromoon ichisee malkaatti wal gahee. Ho yaa irreeffannu duudhaa abboota kan keenyaa hin dagannu. Ho yaa irreeffannu duudhaa abboota kan keenyaa hin dagannu. Salphatti dhufnee namu irraa nafu irreecha Finfinnee. Ho salphatti dhufnee namu irraa nafu irreecha Finfinnee. Birraan gahee Oromoon ichisee malkaatti wal gahee. Ho birraan gahee Oromoon ichisee malkaatti wal gahee. Oromoon ichisee malkaatti wal gahee. Foolleen ichisee malkaatti wal gahee. Kabarraa ichisee malkaatti wal gahee. Kibarraa ichisee malkaatti wal gahee. Baharraa ichisee malkaatti wal gahee. Innan keenya of hin balleessu namni kamiyyuu hin beekne kana waan ta'eef jechaadha. Sabni biraa maqa balleessuudhaaf waan hin barbaachifne qabatee nu gidduutti nu maqa balleessuudhaaf nun akka waan irreechi keenya sun badu wayin immoo namummaan Oromoo ta'ee waan kana uume jedhanii maqaa nu balleessuuf waan biraan irratti uumuu barbaadan akka hin jiraanneef sabni keenya of eeggannoodhaan haa sochoonu. Eenyuun nu faana jira eenyuun nu cinaa jira isa jennu beekuu qabna. Irreechi keenya irreecha addunyaatti galmaa jiru kana sabni biraa dhufee waan hin taane nageenya keenya booressee maqaa irreecha keenyaa kan akka hin balleessine kaayyoo keenya akka hin wilaan fashaleessine kan nu faana deemu eenyu akka ta'e beekuu qabna. Maal akka raawwatu sochii isaa beekuu qabna. Irreechi kan nagaa kan jaalalaa kan quufaa kan milkii isiniif haa ta'u jechuun barbaada Oromoo maraan. Galatoomii artistii Cimdeessaa Ayyala. Ayyeeka irreecha kabaranaa akka tokkummaadhaan jaalalaan akka waliin irreeffannee naamusa keenya eegnee
haala nageenya keenya eeggannee akka kabajnee jaalalaan tokkummaadhaan kabaranaa kabajnee kan bara dhuftullee akka geenyu kanumaan waliin yaa kabajnu jaalalaan waliin kan bara dhufullee nunaa ga'u isinin jedha ayyaana gaarii. Dhaamsi koo irreechi nageenya irreechi jaalala akkuma jedhame Oromoon godinaalee garaagaraa irraa irreecha irreeffachuuf dhuftan nagaan irreeffattanii gara mana keessanitti akka deebitan sin jechuun barbaada. Irreecha milkii isiniif haa ta'u. Ayyeegaa akkuma dura jenne irreechi jaalalaa tokkummaadha jennee haasofnee waan bal'aa kaasnee turre. Akkuma beekamu irreechi iddoo wantoota garaagaraa aktii garaagaraa agarsiisan odoo hin taane irreechi irreeffatanii nagaa jaalala obbolummaa ofii ibsatanii gara mana ofiitti deebi'uudha. Warreen aktii garaagaraa siyaasa garaagaraa achi keessatti fayyadamuu barbaadan asumaan akka nurraa dhaaban barbaadna. Inni sunis qaama nageenyas ta'ee uummata Oromoo mara ta'ee bakka san dogongoraa keenya akka gorfannee karaatti deebisan dhaamsa kooti. Hordoftoota sagantaa teenya biyya keessaa fi biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan qophiin koo keessoo televezyiina OBS qophii irreechaa teessanii darbaa jirtu tana fakkaatti. Keessummoonni keenya gareen tun gareen karoora guddaa qabdu akka nuti himan kanatti guddina aadaa afaan Oromoo irratti inni hojjenna jedhan akkasumatti illee gargaarsa adda addaa irratti bakka uummanni keenya rakkate cinaa dhaabbanna jedhan dhugumatti wanni kun isinii milkaa'ee akka waan guddaa hojjettanii lamada keessumaa koo keessoo taatan abdiin qabaa arrammoo na kabajanii dhuftanii hanga istuudiyoo dhufuu keessaniif guddaan isin galatoomfadhaa irreecha gaarii isiniif haa ta'u. Isa galatoomii nasruu keenya.